Erga dhiheenya kana miseensonni paartiilee siyaasaa KFO, TPLF fi Baaldaraas hiikamanii as sochiileen paartiilee siyaasaa addatti ABO fi kan KFO akkuma daangeffamanitti jiru jedhame. Paartiileen lameen yeroo gurrii mootummaa itti cimee jiru kanatti sosso'anii uummataan wal arguu fi if gurmeessullee akkan dandeenye gabaafamee jira. Miseensonni KFO gameeyyiin dhiheenya kana erga hiikamanii bilisa ta'anii sochii siyaasaa godhaa akkan jirre mul'ataa jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo gameeyyiin ammoo akkuma hidhamanitti jiru. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatis ji'oota hedduuf mana hidhaa keessatti iggitamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa adeemsisuuf yeroo komishiinaroota muudee jiru kanatti sochiilee paartiilee siyaasaa Oromoo gaadi'ee jira. Kun ammoo uummanni Oromoo bal'aan filannoo biraa akkan qabaanne taasisuun yeroo bulchiinsaa paartii biyya bulchaa jiru bilisiginnaa dheeressuuf shira hojjetamaa jiru jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Miseensota KFO fi ABO dabalatee Oromoonni baay'een yeroo ammaa manneen hidhaa adda addaa keessatti argamu. Waajjiraaleen paartiilee lameenii godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti duraan cufamanii turan hanga ammatti hin saaqamne. Addi bilisummaa Oromoo erga qabsoo karaa nagayaa filatee biyyattii galee miseensonni isaa jalaa hidhamuu fi waajjira isaa muummee gullallee dabalatee kanneen godinaalee fi aanaaleetti argaman jalaa cufamuu himataa ture. ABO'n erga hundeeffamee kaasee seena isaa keessatti dhiibbaaleen ganna lamaan dabran isa mudate cimaa ta'uu miseensonni dhaabichaa bakka adda addaarraa dubbataa jiru. Lammiileen haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessaa buqqa'an ji'oota hedduuf deeggarsa namoomaan arganne jedhame. Lammiileen kuma hedduu ta'an kanneen aanaalee akka Abee Dongoroo fi Jaardagaa Jaartee keessatti rakkoo cimaa keessummeessaa jiru. Addatti daa'immaniif dubartoonni ulfaa miidhaa cimaaf saaxilamuutu gabaafamee jira. Lakkoofsi lammiilee buqqaanii ammas dabalaa akka jiru namni naannichaa odeeffanne tokko BBS'tti himee jira. Dabaluunis namni kun deeggarsi namoomaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa irraa taasifameef akka hin jirre dubbata. Haleellaan naannoo Amaaraatiin yookaan finxaaleeyyii Amaaraatiin taasifame kun ittuma fufee hanga ammaallee. Haa ta'uyyuu malee lammiileen Oromoo kun buqqa'anii qe'ee irraa hanga ammaatti deeggarsa gama mootummaatiin argatan illee hin qabani. Akkasumas hawaasa uummata Oromootiin deeggarsa argachaa jiru uummata Oromootu isaan deeggaraa jira malee gama mootummaatiin deeggarsi ta'e tokkollee akka hin jiraannee fi mootummaan illee harka keessaa akka qabu. Hanga ammaallee itti dabalamaa jira. Buqqaatiin kun dhaabbachaa hin jiru. Ammallee guyyaatii gara guyyaatti uummanni qe'ee irraa buqqa'aa jira. Gama biraatiin gibira mootummaaf kennuu diddansa wajuun namoonni hedduun hidhamanii jiru. Waraanni mootummaa ammoo maqaa ABO shaneejuun yeroo garaagaraatti naannicha keessatti namoota nagaa ajjeesaa akka jirullee namni kun ni dubbata. Haala yaaddessaa naannicha keessatti argamu kana neetworkiinis waan hin jirreef odeessi dabalataa bahu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lixaaf jiddu galeessa Oromiyaa keessa sosso'uu humna isaa dabalataan leenjisuu itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin lolaa jiru lixaaf jiddu galeessa Oromiyaa keessatti humna haaraa tooftaa lolaa riphxee loltummaa leenjisaa ture 100 ta'an dhiheenya kana eebbisee jira. Humni waraanaa eebbifame kun faaruu uummanni Oromoo woboon si gaafata akkam nagaa jirtu jedhu dhageessisaa jira. Sigavata akam nagaa jirtu ummani Oromoo sigavata akam nagaa jirtu wareegamaan dhumne garaganii jira okkopeesaa bartu wareegamaan dhumne garaganii jira okkopeesaa bartu. Faaruu kanaanis kallattii shaniin marsuu isaati kan dhagayamu. Paarlamaan mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo galmee shororkeessaa keessatti kan ramade yeroo ta'u ajjeechaa hidhaa fi shirri siyaasaa mootummaa Itoophiyaatiin ummata Oromoo fi wirtuulee siyaasaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru akka dhaabbatuuf mirga ummata Oromoo kabajsiisuuf qabsoo hidhannoo geggeessuu isaati. Waraanni bilisummaa Oromoo kan himu badiileen akka ajjeechaa hidhaan murtii haqaa hin qabnee fi dararaan mootummaan adeemsifamaa jiru kun waraanni bilisummaa Oromoo
kan dur caalaa deeggarsa dabalataa keessaaf alaa akka argatuuf carraa ta'eefii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibba dabree ibsa baaseen akkaataa amma jiruun mariin biyyaalessaa jedhamu amanamaa ta'uu hin danda'u inuma lola jiru daran hammeessa jechuun akeekkachiisuun isaa ni yaadatama. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad yaa'ii gamtaa Afrikaa 35 irratti haasaa godhan keessatti nagayaaf dursa laatuun hidhamtoota hiikuu fi komishinii marii biyyaalessaa qindeessu hundeessuu ibsan. Garuu hidhamtoonni siyaasaa miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi Oromoonni kuma hedduu ta'an ammas manuma hidhaa jiru. Komishiniin marii biyyaalessaa akka geggeessuuf mootummaan hundeesse kun walabaa miti jechuun paartiileen siyaasaa Oromoo shakkii qaban ibsaa turanii jiru. Haati goota Oromoo obbo Umar Bakkalchaa aadde Aashee Ibroo du'aan boqotan. Aadde Aashaa Ibroo dhukkubsatanii baha Oromiyaa Onaa Carcar magaalaa Galamsootti dheengadda du'aan boqotanii jiru. Aadde Aasheen hawaasa magaalaa Galamsoo keessatti nama kabajaa guddaa qabanii fi ilmaan isaanii ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee seenaa nama shoora taphataa turani. Keessattuu ilmi isaanii qabsaa'aa Oromoo Umar Bakkalchaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qoodni qabu olaanaadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo adeemsifamaa ture keessatti aarsaa seenaa baasaa kan ture. Ilmi isaanii Umar bara dukkanaa dabree keessa uummanni Oromoo biyyaaf qabeenya isaarratti muree akka murteessuuf qabsaa'ota jajjabeessuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti deeggarsa olaanaa godhaa turanii jiru. Waa'ee aadde Aashee Ibroo kan odeeffanne obbo Afandii Muttaqii aadde Aasheen nama ulfina qaban kadhannaa rabbii jabeessanii fi uummata keessatti kabajaa fi jaalala guddaa nama qaban nama fakkeenya guddaati qabsoon isaanii dheertuudha jedhanii jiru. Maqaan isaanii Aishaa Ibrahimi. Namni garuu Aashee Ibroo jedhe. Aashee Ibroo jedhanii gabaabsanii. Akkasitti beekaman Aashee Ibroo. Mee nama akkam turan aadde Aashaan? Akkas. Nama guddaadha. Aishaan nama guddaa nama bilchaataa nama ibaadaara haala bimaadis. Haalatti jabaadha. Nama ollaa fi biyya hunda biratti jaalatamaa nama qabbanaawaa nama gahee nama yakkan fakkeenyatti dhaabata. Absuun isaanii dheersuudha. Obbo Jawaar Mohaammed bara 2020 keessa yeroo jilli KFO magaalaa Galamsoo daawwatee ture suuraa goota Oromoo Umar Bakkalchaa ol qabuudhaan waa'ee inni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban ibsuun kan yaadatamu. Aadde Aashee Ibroo umrii isaanii ganna 90tti gara fuula rabbii godaanan nutis maatii fi firoottaniif jajjabina hawwina lubbuu isaaniif rabbi jannata haa kennu jenna. Paartiin KFO mariin biyyaalessaa qaamota hunda hammate gaggeeffamuu qabaa jedhe. Gaafatamaan waajjira paartichaa obbo Xuruunaa Gamtaa mariin biyyaalessaa haala nageenyaa keessatti akka adeemsamuuf qaamolee lolarra jiran dhukaasa akka dhaaban gaafatan. Badrii Yusuftu dubbise. Mariin biyyaalessaa nagayaaf tasgabbii Itoophiyaaf bu'aa qabu akka geggeeffamu jalqabumarraa kaasee KFO'n hin hirmaachifamnee jiran gaafatamaan waajjira KFO obbo Xuruunaa Gamtaa mariin hunda hammate akka geggeeffamuu fi koreen waan kana qindeessitus bilisa ta'uu akka qabdu xalayaa waajjira ministeera muummee fi mana maree bakka bu'oota uummataaf barreessineen gaafannee bakka lachurraa deebisaan arganne jiran qondaalli KFO obbo Xuruunaa Gamtaa ammas taanan gaafin keenya akkuma jirutti ta'ee qaamolee dhimmi ilaallatu hammate akka geggeeffamu fedhii KFO'tii jiran yoo san ta'e keessatti hirmaannaa jiran dabaluunis gaafin keenya moggatti dhiibame haala kanaan itti deemuun sirrii miti jennee komannee walgahii namoota komishinii marii biyyaalessaa qindeessan jaman 42 filate sanirraa hafnee jiran KFO waliin marii geggeessuun rakkoo hin qabu kan jiran gaafatamaan waajjira dhaabichaa obbo Xuruunaa Gamtaa garuu qaamoleen nageenya booressan jiru 3-4 mootummaa dabalatee nageenya buusuu akka danda'aniif waraanni dhaabbachuu akka qabu fedhiif gaaffii keenyaa jiran. KFO wajjin marii geggeessuu rakkoo hin qabu. Garuu biyya kana keessatti nageenyi boora'ee jira. Qaamoleen nageenya booressanis jiru. Kanaaf qaamoleen kun 3-4 ta'anu mootummaa dabalatee jechuudha. Nageenya buusuu akka danda'an waraanni biyya kana keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabbatu fedhii keenya gaaffii keenya. Mariin biyyaalessaa akka geggeeffamu gaafataas turreerra. Ammallee gaaffiin keenya akkuma jiru ta'ee garuu qaamolee dhimmi ilaalu hammataa ta'ee yoo geggeeffame nageenya waraa
biyya kana keessatti kan uumuu danda'u keessatti hirmachuudhaaf hidhii qabnanni. Waa'ee miseensota kaafaa hidhamanii kan hin gaafadhe obbo Xuruneen kanneen hiikamanis jiru kanneen hin hiikamanis akka jiran natti